mucaa gaarii kamii rabbi biyyaaf kenne guddina biyyaatiif erga karaa seene jaalala hawaasaa garree waliin dhufne biyyaa fi biyyummaa erga garree suufne hundi wal qixxaanne biyya qabna jenne biitti teenya illaan asii ta'uu beeyne nulleen akka namaa jiraachuu jalqabne booda rakkoo hamtuu alagaan mudanne ija budaa hamtuun qacalee saamamne meeyraaf diibiyyaa qurxee qurxaan seene warri qaamni guutuun garaa kan nu seene warri kophaa malee wajji nyaachuun beeyne isaan malee kan bir nyaataaf hin teenye jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa hin fagaanne baay'ee yeruma dhiheenya seenaa takkaan qaba dubbii biyya teenya dubbisee harkannaan dubbisii mi'eenya naaf dhageessan malee yaa ummata keenya meena waliin laalaa dhandhama fageenya honga gaaruun mina as keessa dhageenya yaa warra oliisan eeggaraa jabeenya yaa munaafiqummaa fokkinaaf fakkeenya bartan malee je'een jaratti hammeenya meena dhageeffadhaa dubbii waliin geenya jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa bulchaan biyya walloo Muhammad maqaansaa Mikaa'il baafatee dhoyfatee Muhammadsaa jaratti dhihaatee cimsee hariiroosaa jaratti dhihaatee amansiifnaan jara firummaa ummatee fuudhee intalarra shawaaraggaa mililik maangodhati warra kutaa walloo qabaa bulchiinsaaf biyyarra badaafin sodaatu jaraa wajjiis fira mucaan nirkatee shawaaraggaa tanarraa ilma abbaa caalu mucaa akka bira fatinaa mucaan kun joollummaa isaatirra qalbiinsaa qulqulluun yaaduun beeku shiraa akaakoo tahaa fi hin fageessu irra mililik maraachee mucaan jaalalarraa akka ittiin dubbisee arkee kitaabarra sadarkaa cibaadaatti dhihaatte ja'an dura minilikiif ta'ee mucaan kun mokkora mee takkaan siif himaa cimina isaa keessaa oduma ijoolleetu hurna duraa keessa shiftoota tokkootu minilik rakkisaa mucaan tooftaa baasee shiftoota balleessa akaakoo isaa kanaa qalbii qabbaneessa tanaafi tanbiriis waa hedduu garsiisa osuma akka jiru jaarsi jaalala isaa duutii itti dhuftee rabbisa balleessa osoo dhukkubsatu wanni himate dhaamsaa mucaan talatiyyaa kana bakka buusa biyya haa hoogganuu naaf godhaanu gusaa umriin ijoollummattus guddoodha qalbiinsa inni hokkam dhiiroo akka akaakoosa karaa jijjiiramoo inuma ajjeesaa bulchiinsa isaa kanaa ni wal si barsiisa jarri iccitii dhoysee ifnu arrabsiisaa ifumaa ajjeesee ifumaa barreessa kan du'e jijjiiree ajjeesaa taasisa ifin arrabsinii khoosin dhageessisaa ilma keenya kanaa ni wal si barsiisa jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa maqaa isaatillee osoon siin tuqinii hujiin saanaan kuttee maal nan deebiftani Iyyaasuu jaamaa ilma keenya kuni Iyyaasuu Muhammadii maqaan isaa inni akkuma geessanii jaarsa awwaalanii balaa isaa wajjin firraa gaggeessanii dhaamsa isaa raawwachuuf teessuma uumanii imbiraaxoor tahee hore Iyyaasuuni akkuma ol baheen abbaan wal arkani marii godhe abbaa isaa kana waliini kaayyoon Muhammad Ali jiraateef lubbuuni tanaa bakki jabduun barbaade qaawnini mariin jalqabamtee ilmi abbaa waliini osoo nam tokkollee if jidduun naqini moggaadhaan bahatan akka garaa isaanii haa eeynu waliini jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa
يا أبا خوجين دبين والفاتة هميني جرتي دانقا دبرفتة والربي ناسو أفان سايو لالتي رحمة دبتو يونيف دقيفتة وإيسا سو تولن